Yee kanaaf gaazonni gaa summaa waan jechuudha qilleensa gadi lakkifamuudhaan qilleensa faalan kuni fakkeenya oksaayidoota naayitiroojiinii kan jiru yoo fudhannee oksaayidoota naayitiroojiinii jechuudha NO3 jechuudha naayitireetii plus H bakka kanatti maal ta'uu danda'a inni nitrogen jechuudha plus H2O nitrogen dioxide kun bishaan hojii gisee wal nyaatu maal nu kenna yoo jenne H2NO3 wanni kun asidiidha maal jedhama nitric acid jedhama jechuudha nitric acidiin kunis yeroo cooba bishaaniitti hojii yeroo waliin makamu bokkaa asidaawaa uumuudhaan miidhaa namootaa fi biqiltootaa fi bineeldota irrallee fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf qilleensi faalame dhiibbaa hedduu qaba jechuudha. Baqaana uumamaan uumama dachee uwwisu miidhaa jira. Baqaana uumamaan dachee uwwisu miidhaa jira. Baqaanni uumamaan dachee uwwisee argamu baqaana ozoonii jedhamu sababa gaazota atmosferii keessatti argamaniin haphachuun xiyya ifaa aduu humna guddaa qabu ultraviolet rays xiyya ifaa guddaa qabu jechuudha gara dachiitti gadi dabarsa kun immoo lubbu qabeeyyii dachee irratti argaman hubuu danda'a amma baqaanni uumamaan dachee uwwisuu miidha kan jedhu kuni baqaanni uumamaan dachee uwwisee argamu baqaana ozoonii jechuun gaazii akkanaati oxygen 3 jechuudha ozone jennaan ozone inni kuni stratosferii baqaanaa jedhamu keessatti argama faayidaan isaa hamma ho'a aduu xiyya ifaa aduu gad dhufu ho'a ifaa aduu kana if keessa qabateet xiqqoo tursiisee gadi dabarsa jechuudha maal ta'a jechuudha gaazota atmosferii keessatti argaman kanaan haphachuudhaan inni kun jechuudha xiyya ifaa aduu kuni humna guddaa qabu kun gara dacheetti akka inni gadi dhufu dabarsa ta'a jechuudha yeroo itti haphatu jechuudha gisee kanallee lubbu qabeeyyiin hedduun miidhamuu danda'a jechuudha. Kabira faayidaalee adda addaa qilleensi uumamaa fi dhala namaaf qabu fakkeenyaaf qilleensi jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa ol aanaa qaba. Lubbu qabeeyyiin hundi jiraachuudhaaf wanni isaan itti fayyadaman maali? Jiraachuudhaaf soorata, bishaan, oksijiinii isaan barbaachisa. Oksijiinii qilleensa naannoo keessaa argatu. Oksijiinii qilleensa naannoo keessaa argatu. Biqiltoonni magariisni kaarboon daayoksayidii qilleensa keessaa fudhachuun nyaata isaanii ni qopheeffatu. Adeemsa kana keessatti gaazii oksijiinii bineeldonni gara keessaatti fudhachuudhaan itti fayyadamanii qilleensatti gadi lakkisu jedha kaarboon daayoksayidii. Kanaafuu qilleensa sirna argansuu keessatti bu'aa guddaa qaba jechuudha. Qilleensa sirna argansuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Hargansuun adeemsa qilleensa hedduminaan oksijiinii qabu gara keessatti ol fudhachuu fi kan kaarboon daayoksayidii qabu immoo gara alaatti baasuutu hargansuu jedhama. Qilleensa oksijiinii hedduu qabu fudhatanii qilleensa kaarboon daayoksayidii hedduu qabu gadi baasuun kaarboon daayoksayidii jedhama. Akka waliigalaatti faayidaa qilleensaa akka armaan gadiitti hubachuun ni danda'ama jaa. Faayidaa qilleensaa jechuudha. Faayidaan qilleensaa tokko lubbu qabeeyyii itti fufsiisuuf fi guddinaaf ni gargaara. Oksijiiniin qilleensa keessa jiru gaasota lubbu qabeeyyiin akka jiraatan godhan keessaa isa tokko yommuu ta'u, lubbu qabeeyyiin hundi gaasota akka oksijiinii fi kaarboon daayoksayidii gara keessaa fi alaatti harganuu jira. Kaarboon daayoksayidii fi naayitiroojiiniin immoo guddina biqiltootaatiif gaasota ijoo ta'anidha. Kaarboon daayoksidiin kunii fi naayitiroojiiniin guddina biqiltootaatiif baay'ee murteessoodha. Nyaata qopheessuus ta'e akka nyaataatti isaan tajaajiluufis baay'ee murteessaadha. Kun faayidaa qilleensaati. Tempereechara to'achuu jira. Haala qilleensaa to'achuu. Qilleensi ho'aa fi diilallaa naannoo dabaluu fi hir'isuun tempereechara to'ata. Qilleensi jechuudha. Ho'aa fi diilalleensa naannoodhaa dabaluu yookiin hir'isuudhaan tempereechara to'ata. Marsaan bishaanis qilleensa irratti hirkata. Marsaan bishaanis qilleensa irratti hirkata jechuudha. Qilleensaa wajjin wal qabateeti marsaan bishaanillee naannawaa jechuudha. Dambalii qilleensaatiin kan inni
naannoo. Kabira madda anniisaa ta'e gargaara. Lubbu qabeeyyiin seelii irraa ijaaraman seeliin immoo anniisaa barbaada. Anniisaan seelonni fayyadaman immoo nyaata oksijiiniin gubate irraa argata jechuudha. Maddi nyaataa qophaa'e tokko maaliin gubachuu qaba? Anniisaa argachuudhaaf. Lubbu qabeeyyiin tokko anniisaa nyaata irraa argachuudhaaf nyaanni suni oksijiiniidhaan qaama isaa keessa gubachuudha qaba. Nyaanni sun oksijiiniidhaan qaama keessatti yoo gubate maal kenna jechuudha? Soorata biqiltuu wanta nama saniif biqiltuu saniif taatu kennaa jechuudha. So akka madda anniisaatti ni tajaajila jechuudha. Footoosenteensii gaggeessuudhaaf gargaara jira. Adeemsa footoosenteensii keessatti kaarboon daayoksaayiidii fayyadamuun nyaata mataa isaanii ni qopheeffatu biqiltoonni. Oksijiinii fi huurki bishaanii immoo gara atmosfeeriitti gadi lakkifamu. Kanaaf haala qophii nyaataa keessatti illee bu'aa guddaa qaba qilleensi jechuudha. Madda humna ibsaa ta'uudhaan ni tajaajila. Qilleensa fayyadamuudhaan humna ibsaa yookiin elektiriksiitii maddisiisuun ni danda'ameera jira. Fakkeenyaaf veentileetara akkanas sochoosuudhaan ifaan madda humna ibsaadhaa maddisiisuun danda'amee jira jechuudha. Inni biraa sababaa fi dhiibbaa ho'iinsa addunyaa. Sababaa fi dhiibbaa ho'iinsa addunyaa. Qilleensi addunyaa kuni sababa dhiibbaa maaliitiin? Qilleensi haalli qilleensa naannoo keenyaa haala teempireecharaa, haala bubbee, dhiibbaa atmosfeerii, rooba irratti hundaa'a. Yoo roobni roobee qabbanaa'uu atmosfeeriin dhiibbaa adda addaatiin bubbee fi teempireecharaan kana jijjiiramu jechuudha. Haalonni kunniin immoo akkaataa jireenya lubbu qabeeyyii naannoo keessa jiranii ni murteessa jedha. Jireenyi dhala namaa naannoo uumamaa irratti rarra'a. Fakkeenyaaf nyaanni nuti nyaannu, qilleensi nuti argannu, bishaan nuti dhugnu, uffanni nuti uffannu fi kan kana fakkaatan naannoo uumamaatiin wal qabata. Naannoo gammoojjii keessa taa'aa bishaan ho'aa dhuguun hin ta'u. Naannoo gammoojjii keessa taa'aa kumbula uffatanii buluu rafuun hin ta'u. Uffataas ta'e, nyaataas ta'e, dhugaatiidhaas ta'e wal qabataan jechuudha. Dhalli namaa yeroodhaa yerootti bosona ciruun, qorqisiisanii dheechisuun, karaa boba'aaf ta'e adda addaa qilleensa naannoo irratti dhiibbaa geessisuun teempireecharii dachee akka dabalu godhuu jedha dhalli namaa kun. Yeroo adda addaatti bosona ni ciranii qilleensi ho'i akka dabalu godha. Biqiltoota bineeldonni akka dhufanii qorqisiifamanii dheechifaman godhu. Boba'aaf ta'e adda addaa qilleensa naannoo irratti dhiibbaa geessisuun teempireechara dachee akka inni dabalu godha jechuudha. Gochi kun immoo gaasota taatee manaa magariisa gara atmosfeeriitti gadi lakkisuun ho'i addunyaa akka inni dabalu taasisaa jechuudha. Gaasota taatee manaa magariisa jechuun gaazii kaarboon daayoksaayiidii jechuudha. Gaazii kaarboon daayoksaayiidii qilleensa keessatti baay'isuu jechuudha. Gaasota manaa magariisa green house gas kan jedhaman eenyu jechuudha? Kaarboon daayoksaayiidii, miteenii, oksiidii naayitiroojiinii fi gaasota filooriinii namtolcheetutu green house gas gaasota manaa magariisa jedhama jechuudha. Green house gas kan jennuun kuni kaarboon daayoksaayiidii, miteenii jechuun akkuma beekamu CH4 miteenii jechuun kana. Oksiidii naayitiroojiinii, oksiidii naayitireetii jechuun nitrates NO3 nitrates fi fluoriinii kan jennuun fluorine fluorine. Isawwan kunniin gaazota manaa magariisa jedhaman jechuudha. Anniisaa ifa aduu lafa gahan keessaa 90% gara atmosferiitti ol deebi'uun balaqqeessa'uun gaazota atmosferiitiin gaazota manaa magariisa ta'an xuuxuu jedha. Ol balaqqeessuudhaan jechuudha. Isaanis gara lafaatti deebi'anii ho'i addunyaa akka dabalu taasisu. Gaazonni green house kanneen kun jechuudha. Gaazonni atmosferii kunniin akka mana magariisa keessaa ho'a ifa aduu qabuun kan lafa gahe immoo gara atmosferiitti ol hundeeffamee ol hin deebine jechuudha. Kan lafa gahe immoo gara atmosferiitti
akka ol hin deebine ittisuun ho'iinsa addunyaa akka inni dabalu taasisaa jechuudha. Kanaafuu cunqoon gaazota manaa magariisa olaanaa fi keessumayyuu kaarboon daayoksayidii anniisaan ifaaduu darbaa ta'e akka qabamee lafatti deebi'u gochuudhaan dabalinsi ho'iinsa addunyaa akka inni saffisu taasisaa jechuudha. Kanaaf ho'iinsa giloobaalaatiif guddaa takka sababa kan ta'an kaarboon daayoksayidii faadha jechuudha. Kabiraa faalama kana to'achuudha. Faalama to'achuudha. Hamma kaarboon daayoksayidii gara atmosferiitti gadi lakkifamu fi gaazota biroo hir'isuudhaaf tarkaanfii adda addaa fudhatamuu qaba. Isaan keessaa muraasni tokko boba'aa fi dhagaa cilee gargaaramuurra mala teekinooloojii biroo fayyadamuu. Boba'aa konkolaataan chaarjiidhaan akka deemu gochuu, elektiriikiidhaan akka deemu gochuu. Dhagaa cilee gargaaramuurra, kasala gargaaramuurra elektiriikii fayyadamanii nyaata godhachuu jechuudha. Gubama bosonaa ciruun, gubama bosonaa hir'isuun, biqiltoota dhaabuu babal'isuu. Biqiltoonni akka hin gubanne gochuudhaan kanneen biroo dhaabuudhaan bakka buusanii jechuudha ho'iinsi akka inni xiqqaatu taasisuu. Inni biraa seerota fayyadama naannoo. Seerota fayyadama naannoo tumuun hojiirra oolchuu. Wantoota naannoo akka hin faalletti seeraan fayyadamuu fakkeenyaaf haala xuraawaan manaa itti dhabamsiifamu ammayyeessuu jechuudha. Akkaataa xuraawaan manaa itti dhabamsiifamu karaa saayinsaa karaa ammayyaawaatiin raawwachuu. Madda anniisaa naannoo hin faalle fayyadamuu fakkeenyaaf. Madda anniisaa kan naannoo hin faalle fayyadamuu. Maddi anniisaa kanneen akka soolaarii, ifaa guuttachaa, aduu guuttachaa olaa ifaa jechuudha. Buubbee fakkeenyaaf. Jiyootarmaaliitii kan jedhaman kana fayyadamuudhaan madda anniisaa naannoo hin faalle kana fayyadamnee bakka boba'aa fi dhagaa cilee waan adda addaa fayyadamnu kana fayyadamuudhaan teempireechirri naannoo akka inni hin faalamne, haalli qilleensa naannoo akka hin faalamne gochuu dandeenya jechuudha. Kabiraa waa'ee bosonaati. Waa'ee biqiltoota bosonaa. Bosona jechuun maali? Faayidaa bosonaa ta'u. Bosonni hawaasa baayoloojikaala mukkeen gurguddoon dhuunfatamee ta'ee sanyii orgaanizimoota dhaabbatamaan lakkaa'aman kan hammateedha jedha. Bosona jechuun hawaasa baayoloojikaalaa lubbu qabeeyyii jechuudha. Mukkeen gurguddoon dhuunfatame ta'ee sanyii orgaanizimoota dhaabbataadhaan murtaa'aadhaan lakkaa'aman kan hammatamedha. Bosonni biyyee fi albuudotni akka haramanii hin deemne eeguu keessatti gahee olaanaa qabaata. Biyyeen ciramtee albuuda isii keessa jirtu akka karaa biraa hin deemne gochuu keessatti bosonni baay'ee murteessaadha jechuudha. Bosona fakkeenya bosona Baalee. Bosona harannaa paarkii biyyaalessa Baaleetti argamu kana yoo ilaallu bosonni kun kana fakkaata. Bosona kana keessa bineensota murtaa'ootu jira, kan beekamutu jira. Akka kanatti biyyeen isa kan haramne godhamaa jechuudha. Ni kunuunfamaa jechuudha. Faayidaan bosonaa maali? Bosonni lubbu qabeeyyii sirnaakkoo adda addaa keessa jiraniif faayidaa hedduu qabaa jira. Lubbu qabeeyyii sirnaakkoo san keessa jiraniif faayidaa hedduu qabaa. Tokko madda roobaati. Roobni akka harkifamuuf, roobni gahaan akka argamuuf ni taasisa bosonni jechuudha. Madda roobaati. Kabiraa madda galiiti. Madda roobaa ta'uudhaan ni tajaajila. Madda galii turistiidhaaf daawwannaan yeroo gaggeeffamu galii biyyaa ni guddisaanii da'oo bineensotaaf akka iddoo jireenyaatti waan tajaajiluuf da'oo ta'aa madda soorata adda addaa ta'an tajaajila. Biqiltoota sooratamantu jira. Biqiltoonni soorataman kun madda anniisaa adda addaa kenna jechuudha. Eenyuuf? Bineensotaafis namaafillee jechuudha. Madaala qilleensa naannoo eeguuf ho'i qilleensaa akka ol hin kaane oksijiiniin baay'een oomishamee qilleensa waan gadi lakkifamuuf jecha madaala qilleensa naannoo eeguufis ni tajaajila. Madda oksijiinii ta'a. Very nice. Madda oksijiinii. Biqiltoonni yeroo nyaata qopheeffatan maal gad lakkisan? Oksijiinii gad lakkisan. Bosonni baay'een ni jiru jechuun qilleensa keessaa oksijiinii kaarboon daayoksayidii xuxuraa lubbu qabeeyyii lubbu oksijiinii gadi lakkisu. Madda oksijiiniiti jechuudha. Faalama bishaanii ittisuudhaan fayyadaa jira. Faalama bishaanii ittisuudhaan ni fayyadaa jira. Dhiqama biyyee hir'isuu gabbinni biyyee eeguu ni danda'a. Miidhagina naannoo eeguu fi daawwattoota hawwachuudhaaf ni gargaaraa jira. Kun hundi maali?
faayidaalee bosonarraa argamu jechuudha. Inni biraa mancaa'insa bosonaa jedha. Bosona mancaasuu jechuudha. Uwwisni bosonaa yeroo ammaa akka addunyaatti jiru baay'ee yaaddeessaadha jedha. Sababa gubachuu bosonaatiin, ciraminsa bosonaatiin bosonni xiqqaachaa dhufuurraa kan ka'e yeroo amman tana addunyaa yaaddoo jirti jedha. Sababni dhibbantaan uwwisa bosonaa addunyaa gadi bu'eef irra caalaa gocha dhala namaatiin kan wal qabatu. Warshaa adda addaa qophaa'u warshaa mukaa. Warshaan mukaa kuni muka bosonni kun cirameeti mukni kun warshaa seenaa achirraa wantoonni adda addaa oomishamu jechuudha warshaa kana keessatti. Mana ittiin ijaaramu sireetu irraa dalagama. Teessoo mana barnootaatu irraa dalagama muka kanarraa. Kun hundi sababa mancaa'insaatiif maaltu sababa ta'a ilma namaati jechuudha. Sababoota mancaa'insa bosonaa yoo ilaalle sababoonni mancaa'insa bosonaa lafa qonnaa babal'ifachuudhaaf jecha bosona ciruu fi gubuu hawaasni jechuudha. Takka lammaffaan qoraanii fi cilee bosonaa mancaasu qoraanii fi cilee qopheeffachuudhaaf jecha bosona mancaasu. Inni biraa meeshaalee manaa fi ijaarsa manaatiif mukkeen ciru. Meeshaalee manaa irraa dalaguudhaaf jecha mukkeen ciru. Ijaarsa manaatiif mukkeen ciru sababa isa ijoodha jechuudha. Balaa ibiddaatiin gubachuu fi kan kana fakkaatan mancaa'insa bosonaatiif wantoota sababa guddaa ta'an jechuudha. Fakkeenya namni tokko sijaaraa osoo dhuguu bosona keessa deema bona jechuudha yeroo bonaa jechuudha. Coqorsi kuni gogee jira. Citaan gogee jira. Inni osoo deemu jiru hin agarree sijaaraa osoo dhugu jiru sijaaraa gizee irraa fixu darbeetuma kutee sijaaraan sun achumaan citaa sanii qabattee qilleensi oksijiinii yaamu sijaaraa tanaan ibidda kana qabsiisee jechuudha. Bosonni isa duubaa kaa'a jechuudha nama kana. Yeroo kana bosonni gubachuudhaan balaa hedduudhaaf saaxilamaa jechuudha. Akkuma agartan ijaarsa manaatiif kunoo kasalli kunoo warshaalee adda addaa gubama soorata mana ciru kun hundi bosona miidhaa adda addaa kan bosona irra gahaa jirudha jechuudha. Kunuunsa bosonaati. Akka addunyaattis ta'ee akka biyya keenyaatti sababa mancaa'insa bosonaatiif kan ka'e gammoojjummaan babal'achuun yookiin roobni xiqqaachaa dhufuu fi gogiinsi mul'ataa deemuun rakkooleen hedduun uumamaa jira. Akkuma biyya keenyaattis akka addunyaattis rakkoolee kana hir'isuuf yeroo ammaa kana addunyaa marti biyya keenya dabalatee tooftaalee eegumsa bosonaa fi qabeenya uumamaa kanneen biroo ittisuuf gargaaran bocuun socho'aa jiru. Fakkeenyaaf ishaaraa magariisa jechuudhaan biqiltuun akka dhaabbatu akka kunuunfamu godhamaa jira jechuudha. Malleen kunuunsa bosonaa namoonni faayidaa adda addaaf jecha mukkeen muruu jedha. Faayidaa adda addaaf jecha mukkeen muruu. Lafa qonnaa babal'ifachuudhaaf jecha bosona ni ciru. Gochoonni kun immoo bosona ni mancaasu. Faayidaa bosonaa irraa argamu hunda argachuudhaaf garuu bosona kunuunsuutu barbaachisa ture. Tokkoffaa galii adda addaa argamsiisa. Galii isa ciruudhaan kasala goonee galii nuti argannuu fi isa kunuunsuudhaan galiin argamu walumaa hungitu. Kunuunsuudhaan faayidaa hedduu irraa argachuu dandeenya jechuudha. Dhalli namaa beekumsaa fi humna qabuun qabeenya uumamaa kunuunsee dhaloota dhufuuf dabarsuun waan filannoo hin qabnedha kun beekamaadha. Maaliif namaas ta'e bineeldonnii fi biqiltoonni jiraachuudhaaf tasuma addaan bahuu hin danda'an. Maloota bosona kunuunsuudhaaf gargaaran tokko tokko akkanuma gaditti ibsamee jira. Tokko naannoo mukkeen irraa ciramanii fi kanaan dura bosonni irra hin turre deebisanii biqiltoota dhaabu. That's the point. Tokko kana. Naannoo biqiltoonni irraa ciramanii fi kaduraan hin qabnes dhaabu ta duraati. Ta lammaffaa qabeenyi uumamaa bosona dabalatee jechuudha.
qusannaa fi of eeggannoodhaan kunuunsuun akka itti fayyadaman hawaasa hubachiisuudha jechuudha. Qusannaan akka itti fayyadaman of eeggannoodhaan akka itti fayyadaman hawaasa barsiisu. Bosona ciranii lafa qonnaa babal'ifachuun rakkoo akka qabu hawaasa hubachiisu. Kunuunsitee bu'aa achirraa argamutti fayyadamuudhaan jireenya fi fooyyessuutu barbaachisaadha jechuudha. Kun hundi waa'ee malleen kunuunsa bosonaati. Kabira waa'ee heddumina lubbu qabeeyyii waan deemnu. Hedduminni lubbu qabeeyyii maali? Faayidaa heddumina lubbu qabeeyyii qabuu fi ruqooleen heddumina lubbu qabeeyyii maal fa'a? Mata duree kana boqonnaa kutaa torba boqonnaa 5 keessatti waa'ee heddumina lubbu qabeeyyii mootummaa orgaanizimoota 5 baratan yaadachuun barbaachisaadha. Barataan jecha heddumina lubbu qabeeyyii yookaan heddumina baayoloojikaalaa jedhu baay'inaa fi gosa sanyii orgaanizimootaatti. Fakkeenyaaf maayikiroo orgaanizimoota biqiltoota bineeldota aadaa hawaasaa fi sirnaakoo naannoo tokkooti. Maal jechuun heddumina lubbu qabeeyyii jechuun. Kunis sadarkaalee adda addaatti ilaaluun ni danda'ama. Isaanis heddumina jiinii isaanii waan isaan irraa uumaman sanyummaadhaan jechuudha. Heddumina sanyii, heddumina eekoloojikaalaa hariiroo isaan naannoodhaa wajjin qaban wajjin wal qabsee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kabiraa sonawwan heddumina lubbu qabeeyyii sona jechuun bu'aadha. Akka waliigalaatti bu'aan ruqoolee heddumina lubbu qabeeyyii kunuunsuu irraa argamu bakka sadiitti qoodamee ilaalamuu ni danda'ama. Isaanis tajaajila sirnaakoo, qabeenya baayoloojikaalawaa, faayidaalee adda addaa hawaasaaf kennu kana. Tajaajila sirnaakoo yoo jennu isa duraa kana keessatti tajaajila sirnaakoo kan jedhamu waan jechuudha. Hedduminni lubbu qabeeyyii akka armaan gaditti tajaajila sirnaakoo kennuu danda'a. Biqiltoonni uumamaan naannoo bishaanii uwwisan rooba harkisuun madaala marsaa bishaanii eeguu jira. Hamma bishaanii eeguu jira akka bishaan gadi hin buune jechuudha. Hedduminni baayoloojikaalawaa uumama biyyee, caasaa biyyee, jiidhinsaa fi sadarkaa albuuda biyyee tursiisuuf ni gargaara jechuudha. Hedduminni baayoloojikaalawaa illee. Hanguma baay'ee wantoonni lubbu qabeeyyiin biyyee keessa jiran, uumama biyyee keessa jiran baay'achaa deemu, ol ka'aa deemu. Caasaan biyyee sanii jiidhinsii fi sadarkaan albuuda biyyee san keessa jiru tursiifamuu dabalaa deemu jechuudha. Kanaaf sirnaakoo marsaa bishaanii fi wantoota biroo itti fufsiisuu keessatti gahee guddaa ni taphata jechuudha. Sirnaakoon iddoo jireenya lubbu qabeeyyiiti. Qabeenya baayoloojikaalawaa jechuudha. Lubbu qabeeyyiin baay'een jiraachuuf oomishtoota jalqabaa irratti hirkatu. Lubbu qabeeyyiin baay'een jiraachuudhaaf oomishtoota jalqabaa irratti hirkatu. Gama biraan immoo qorichoonni addunyaa kanarratti argaman madda uumamaa irraa tolfaman. Maddi uumamaa eenyu? Biqiltoota jechuudha. Albuudota jechuudha. Kana. Faayidaalee adda addaa hawaasaaf kennaa jira. Lubbu qabeeyyiin baay'achuun kan biraa. Faayidaalee adda addaa hawaasaaf kenna. Hedduminni lubbu qabeeyyii madda nyaataa kanneen akka foonii, damma fi kan kana fakkaatan waan ta'aniif hawaasaaf faayidaa hedduu kenna jira. Karaa birootiin ammoo turizimii, gochaalee bashannanaaf kanneen akka adamoo, qurxummii, kiyyeessuu fi kan kana fakkaatan jechuudha. Waan kana ta'eef qabeenya uumamaa caalatti fayyadamuuf waa'ee isaanii baay'ee beekuun barbaachisaadha. Kunuunsa hedduu godhuun barbaachisaadha jechuudha. Kunuunsi heddumina lubbu qabeeyyii baayoloojikaalaa sona aadaa dhaloota ammaa fi fuulduraaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef har'a kunuunfamuu qaba. Kunuunsi heddumina lubbu qabeeyyii baayoloojikaalaa sona aadaa waan jedhamu. Sona aadaa dhaloota ammaatiif. Sona aadaa jechuun lubbu qabummaa namummaa wanti lubbu qabeeyyii ta'uu isaaniitiif kabajaa kennuuf jechuudha. Kunuunfachuu jechuudha. Itti akkaataa barbaachisaa ta'etti itti fayyadamuu jechuudha. Kabiraa maloota kunuunsa heddumina lubbu qabeeyyii kana akkamitti akka kunuunfachuu dandeenyu? Faayidaa hedduu qaba. Akkamitti kunuunsuu dandeenya? Kunuunsi sirna qabeessi lubbuun jiraachuu bineensota bosonaa fi lubbu qabeeyyii adda addaatiif wabiidha jedha. Kunuunsi jechuudha.
sirna qabeessi lubbuun jiraachuu sirna qabeessi lubbuun jiraachuu bineensota bosonaa ta'a bineensota bosonaa fi bosonumaa'u lubbu qabeeyyii adda addaa tifoobiidhaa jedha. Kunuunsi heddumina lubbu qabeeyyiif taasifamu hojii nama tokkoo osoo hin taane qooda fudhattoota adda addaa hirmaachisa. Tokko iddoo jiranitti kunuunsuu jechuun maali? Fakkeenyaaf bakkuma jiranitti jechuudha. Iddoo jireenyaa isaanii kunuunsu. Iddoo jireenya isaanii kunuunsu. In situ conservation. In situ conservation. Kunuunsa biidolee bakka jireenya lubbu qabeeyyii san jechuudha kunuunsuu fi sanyii kunuunsuu sirna akkoo iddoo jireenya uumamaa isaaniiti godhamudha kunuunsi jechuudha. Kun akka waliigalaatti tarsimoo kunuunsa kanneen biroo irraa filatamaa ta'edha. Hojiirra oolchuun isaa yeroo tokko tokko ulfaataa ta'ullee naannoon uumamaa isaanii madaqina aadaa waan isaan hin gaafatneef faayidaa qaba. Fakkeenyaaf paarkii biyyaalessaa Hareenaa yoo fudhanne paarkota biyyaalessaa yoo fudhanne kunuunsa iddoo jireenya heddumina lubbu qabeeyyiitiif murteessaadha jechuudha kunuunsi paarkiin jechuudha. Iddoo jireenyaan alatti kunuunsuudha ammas iddoo jireenyaatiin alatti illee isaan kana kunuunsuudha. Heddumina lubbu qabeeyyii kana. Kunuunsi lubbu qabeeyyii ruqoolee heddumina lubbu qabeeyyii iddoo jireenyaan alatti taasifamu yeroo jijjiiramni qilleensaa uumamuu fi sababa balaa uumamaatiin lubbu qabeeyyoonni naannoo uumamaa isaaniitti jiraachuu dadhaban malli iddoo jireenyaan alatti kunuunsu filatamaadha. Fakkeenyaaf sanyii kuusuu sanyii isaanii akka lafarraa hin banne kuusuu seed bank paarkii biqiloota namtolchee hojjechuu botanic gardens kan jechuudha. Paarkii bineensota zoos name children zoos kan jennu jechuudha. Paarkii bineensota namtolchee. Paarkii gene bank fakkeenya kuusaa jiinii firii mukkeenii jechuudha fi bunaa godina Jimmaa fakkeenya achitti kuufamtee jirti. Horsiisa tishuuya tishuu culture kun hundi maali yoo jenne iddoo jireenya alatti isaan tursiisuu jechuudha. Maloota kunuunsa heddumina lubbu qabeeyyii fudhannee tooftaa kunuunsaa jechuudha. Iddoo jireenya uumamaatti. Iddoo jireenya uumamaan alatti. Iddoo jireenya uumamaatti paarkii keessatti. Tokko paarkii ooyiruu midhaanii keessatti. Bakka waaqeffannaa bosonaa fi haroo akkana kunuunsuu jechuudha. Iddoo jireenya uumamaan alatti hajoo immoo sanyii kuusuudhaan, paarkii biqilootaa hojjechuudhaan, paarkii bineensotaa hojjechuudhaan, baankii jiiniidhaa sanyiiwwan adda addaa kuusuu, sanyii beeyladaa fakkeenyaaf akka lafarraa hin banne bineensi tokko lafarraa akka hin banne sanyii isaa fuudhanii kuusuu jechuudha. Sanyii wal hormaataa isaa kuusuu jechuudha. Beekumsa xabboo fi kunuunsa qabeenya uumamaa. Beekumsa xabboo xiqqaachuu. Beekumsi maatii yookiin namni kamiyyuu kunuunsa qabeenya uumamaaf qaban gaafattee addaan baasuuf dareef dhiyeessiyaa kun egaa gocha keessanii. Beekumsa xabboo jechuun maali? Beekumsa xabboo jechuun beekumsa aadaa namoonni naannoo keessa jiraatan keessatti yeroo dheeraa keessa uummataniitu beekumsa xabboo jedhama. Haaluma jiruuf jireenyaa keessatti beekumsa uummatan jechuudha. Yaadrimee amantii fi akkaataa yaaduu uummanni tokko addunyaa keessa jiraatuuf qabudha. Qabeenyi uumamaa waan adda addaatiif tajaajila kenna. Bu'aan lafarraa argamu lubbuu qabee deema. Beekumsa xabboo gabbifachuun kunuunsa qabeenya uumamaa kanneen akka biyyee, bishaan, bineeldota bosonaa karaa fooyyee qabuun itti fayyadamuun ni danda'ama. Uummanni biyya keenyaa fakkeenyaaf bal'inaan naannoo baadiyyaa waan jiraatuuf beekumsa qonna ammayyaa caalaa beekumsa xabbootiin naannoo keessa jiraatu kunuunsuu jedha. Beekumsa xabboo jechuun beekumsa namoota naannoo tokko naannoo uumamaa isaanii ittiin kunuunsanidha. Beekumsa xabboo jechuun beekumsa namoonni naannoo tokko naannoo uumama isaanii ittiin kunuunsan beekumsa xabboo jennaan. Beekumsi xabboo gama biroon ammoo qaama beekumsa walitti hidhatinsa cimaa uumama naannootiin wal qabatee garee uummata naannootiin ijaaramudha kunis. Akkasumas beekumsa xabboo kuufama haqaa
sirna waliigala yaada rimee fi amantii ummanni naannoo uumama isaa keessatti qabudha. Beekumsi xabboon kun ammas fakkeenyaaf aadaa hawaasa keenyaa keessatti erga midhaan haamamee manatti galee booda sanyii firiin isaa miidhaginaa fi bareedaa ta'e keessaa filachuun bara itti aanuuf keewwatuu jedha. Beekamaadha kun hawaasni keenya akkasitti fayyadamu. Beekumsa xabboo jedha malaan. Facaafatu deebisanii ammas akkasumas lafa dalaga qotu daaganii ijaaru bo'oodhaas ni baasu bakka bishaan keessa yaa'u kun kan fi kan kana fakkaatu hundinuu beekumsa xabboo hawaasni itti gargaaramudha jechuudha. Kabiraa waa'ee kunuunsa qabeenya uumamaati. Uummata biratti naannoon uumamaa qabeenya jireenya dhala namaa akka ta'etti fudhatama. Uummata biratti naannoon uumamaa qaama jireenya dhala namaa akka ta'etti fudhatama jedha. Hariiroo uumamaa naannoo waliin qabaniin xiyyeeffannaa addaa naannoo keessa jiraniif kennuun barbaachisaadha. Kunis karaa tokkoon faayidaa waan irraa argataniif, karaa biroon immoo kabajaa seera uumamaatiif qaban irraa kan ka'edha. Baroota dheeraadhaaf uummanni biyya keenyaa beekumsa kunuunsa qabeenya uumamaa sirna qabeessa ta'e gabbifataa turaniiru. Qabeenya uumamaa kunuunsuun seera uumamaa fi seera duudhaati jedhanii fudhatu. Beekama. Seerota kana lamaaniin hawaasni naannoo isa wajjin karaa qajeelaa qabatee jiraata. Fakkeenyaaf dacheen, bosonni, mukkeenii fi bishaan uummata Oromoo biratti safuu mataa isaanii waan qabaniif kunuunsa isaaniif malu ni qabu jechuudha. Oromoo biratti lafti dachee haadha margoo jedhamuun haadhaan bakka buufamti jaawara. Kunis lafti akkuma haadhaa waan hunda baattee deemti jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoonni bakka qaamni sadaffaa hin jirretti yeroo waadaa waliif galan waaqaa fi lafa fuulduratti jennaan waadaan hin cabu jaawara. Waaqaa fi lafa fuulduratti jennaan waadaan hin cabu jaawara. Sanyiin mukaa tokko tokko hoomii, odaa, birbirsaa fi qilxuu Oromoota bakka tokko tokko jiraatan biratti akka mallattoo duudhaatti waan laalamuuf ni kunuunfama jechuudha. Bishaan qabeenya uumamaa keessaa isa tokko ta'ee akka eebbaatti, akka kabajannaa sagantaa adda addaa akkasumas mallattoo badhaadhinaa, fayyummaa fi guddina ta'ee ilaalama jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon marga jiidhaa qabatee yoo eebbisu jiidhatti hafa garba ta'a bal'adha jechuun eebbisaa jira. Kun ammoo hammam qabeenya uumamaa wajjin hariiroo cimaa akka qabu agarsiisa jira. Kunuunsi qabeenya uumamaa kanatti. Beekumsa xabboo kanneen jedhaman keessaa tokko sanyii wal jijjiiranii facaasuudha. Lafti qonnaa sanyii jijjiiranii facaasuu itti fayyadaminsa sirna nyaataa hariiroo wal xaxoo biyyee fi biqiltoota jidduu jiru fooyyessa. Yeroo sanyii wal jijjiirtee facaaftu albuuda lafa keessa jiru san biqiltoon sanyiin adda addaa albuuda adda addaa soorata. Yoonii fi albuuda lafa keessa jiru sanii gosa adda addaa kana sanyuma tokko yoo irratti deddeebinee facaasaa oolu taate albuudni gosa tokko qofaatu biqiltuun sooratti waan ta'eef biqiltoonni sanyiin tokko albuuda gosa tokko qofa soorata waan ta'eef albuuda san lafa keessaa fixeeti firii gahaan hin argamsiisu jechuudha. Kanaaf wal jijjiiranii facaasuun albuudni san lafa keessatti akka inni dabalaa deemu gochuu fi biyyeen akka gabbatu godha jechuudha. Lammaffaa lafa dhiphaa irratti waan hedduu oomisha qooccoo lafuma xiqqaa tokko irratti waan hedduu oomishu. Beekumsi biyya keessaa akkaataa aadaa, duudhaa, safuu, naamusaa fi waan dhowwaa ta'e akka seera uumamaatti ittiin fayyadamudha. Beekumsi biyya keessaa jechuudha. Mukkeen osoo hin mancaafne jala qotuun oomisha oomishuu ni danda'u ammas. Akka hin taanetti muka muruun akka safuutti ilaalama. Lixi mukkeen gurguddaa muruu dhabuun maayikiroo orgaanizimoonni xixiqqaa ijaan hin mul'anne carraa jala jiraachuu argachuun ofiifis jireenya biyyees gabbisaa deemuu jira.
fakkinya kun odaan odaa osoo hin muramin jalaa qotachuun jiraachuu naannoo duukam yoo fudhan osoo inni muramin kun jala qotachuudhaan kun akkaatti magariisummaa isaa eeganii jechuudha. Akka waliigalaatti beekumsatti xabboo muuxannoo baroota dheeraa fi rakkinaalee naannoo waliin wal qabatan irratti hundaa'uun qabxiilee armaan gadii hojiirra oolchuu jira. Tokkoffaa oomisha garaagaraatti gargaaramuu jira. Oomisha garaagaraatti gargaaramuu. Lama sonawwan qabeenya uumamaa ittiin eegan gabbifachuu bosona jechuudha. Sadi beekumsa xabboo bifa saayinsawaa fi ammayyaawaa ta'een madagsanii hojii irra oolfachuu. Itti gaafatamummaa hawaasummaa uumuu beekumsa xabboo dhaloota irraa dhalootatti akka daddarbu hubannoo hawaasichaa cimsuun maloota kunuunsaati jechuudha. Asuma irratti egaa kun gilgaala kaan cuunfaadha. Waa'ee deebisaa galgalaa addattiin isin hojjedha. Asuma irratti isin ilaala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.